kadhannaa deebii qabu kadhachuu yoo barbaadan waaqayyo wajjin walii galaa kadhadhaa. Isa jalqabaa isa kana haasofne walii wajjiniin. Namoonni waaqayyo wajjin walii galanii hafuuraan kadhatan waaqayyotti hirkatanii kadhatan karaa Kiristoos Yesuus kadhatan kadhanni isaanii deebii qaba. Kadhanni koo deebii qaba jedhame. Kanaaf kadhatni deebii qabu hafuuraan geggeeffamanii kadhachuudhaanidha. Kadhatni deebii qabu waaqayyotti hirkachuudhaanidha. Inni kan biraan fedha waaqayyo wajjin walii galuudhaanidha. Maana gabaabsite waaqayyo waan si gabaabseef beeka. Maa miila na dhowwatte maa birrii na dhowwatte waan si dhowwateef beeka waaqayyo yeroo isaatti fida. Fedha waaqayyo wajjin walii galee kadhata. Namni kadhata deebii qabu kadhatu. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraan waaqayyo oolchuu fi gargaaruu akka danda'u beekuu fi amanuudhaan kadhata. Kadhata deebii qabu namni kadhatu waaqayyo oolchuu akka danda'u beeka. Waaqayyo furmaata kennuu akka danda'u beeka. Calluma jedhee duuchaamatti waaqayyo na oolchuu baatus akka Daani'el faayida miti. Namni sirriitti hubate isaan waan jedhaniif qabu yeroo sana. Garuu namoonni sagalee waaqayyoo hubatan maal godhu? Inni na wajjin jiru oolchuu hin danda'a. Yoo oolchuu baates dhimma isaa jedhan oolchuu hin danda'a garuu yoo oolchuu baates dhimma isaa jedhan argitaniittu malee calluma jedhanii oolchuu baatus hin jennu. In oolcha. Yoo oolchuu baates immoo maal isaati? Galanni guddaan waaqayyoof. Kana jechuun filannoo isaanii miti filannoo eenyuu dursisiisaa jiru. Filannoo waaqayyoo humna waaqayyootti hirkachuu isaanii argitu. In oolcha yoo nu oolchuu baates immoo nuuf inni caalu maal ta'uudha jechaa jechuudha. Waaqayyo wajjin walitti hafuudha. Isatti dhaabde kanaaf hin sagannu. Haleluuyaa. Waaqni koo oolchaadha jedhame. Waaqni koo of kolchaadha jedhame. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo kadhattan waaqayyo oolchuu fi gargaaruu akka inni danda'u amanuudhaan kadhadhaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 11. Mee nan dhaqa achirra maal jedha? Hojii ergamootaa boqonnaa 12 isuma silaa wajjin wal qabataa 12:11 akkasidha. Phexros yemmus of bare gooftichi ergamaa isaa ergee harka Heroodisiif harka Yihuudootaa warra hamaa nu irratti yaadan hundumaa akkana oolche amma dhuguma beekeera jedhe. Sila akkoon beekunni maal ta'ee jira beektu? Calluma jedhee waanuma abjuu wayii abjootutti fakkaata garuu ergamaatu manadhaa keessaa baasaa jira. Maqaa Yesuusiin isa dhabde keessaa ergamaan si haa baasu. Waaqayyo ergamaa isaa ergee butee si haa baasu. Haalati keessa jirtu keessaa si haa baasu. Phexrositti abjuu fakkaata garuu waaqayyotu baasaa jira. Haala inni keessa jiru keessaa hidhaa sana keessaa isa Heroodis qopheesse keessaa butee isa baasaa jira. Waaqayyo irratti hirkadhu malee waaqayyo haalati keessa jirtu keessatti si dhiisuun fedha isaa miti. Keessaa si baasa. Namoonni kadhata deebii qabu kadhatan waaqayyotti hirkatu. Kanaaf maal jedhe Phexros? Waaqayyo akka inni ergamaa isaa ergee na oolche ammani maal godheera? Beekeera. Waaqayyo akkana wajjin jiru beekaadha. Waaqayyo akka inni na oolchuu danda'u beekaadha. Na oolcheera, na dabarseera. Billaa Phexros ifan hin taane waaqayyo harkaan baaseera. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warri kadhata deebii qabu kadhatan yeroo hundumaa waaqayyo oolchuu akka danda'u amananii beekanii kadhatu. Phexros maal godhe? Hin beeku garuu waaqayyo oolchuu akka inni danda'u. Waaqayyo of kolchuu akka inni danda'u argeera anuma hubadheera. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Itti fufee kadhannaa deebii qabu dhaloonni kadhatan yookiis immoo kadhata deebii qabu yeroo kadhan osoo hin raafamin yookiin shakkii malee sodaa malee kadhanna. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kana duwwaa miti. Kadhannee immoo akka fudhannu amanuudhaan kadhanna. Dandeebiyaa namoonni kadhata deebii qabu kadhatan tokkoffaa osoo hin raafamin kadhatu. Osoo hin shakkiin kadhatu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kennuu akka inni danda'u amanuudhaan kadhatu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Yeroo baay'ee mee ilaalame kadhanni keenya baay'eensaa yaa waaqayyo gaasitu beeka. Yoo naa laattes yoo naa laachuu baattes ani numan si kadhadha. Ati dhufuu baattus guyyaa makeen eeggadha. Dhugaadha guyyaa waaqayyo eeguun. Garuu namichi kun yeroo kadhanni kadhachaa dhuguma waaqayyo irratti hirkatee kadhachaa jira moo? Yoo ta'es yoo ta'uu baates yaa numan kadhadha waa man kadhachuu qabu maalan godhare lafanna qoon qabu. Waanan lafan lixoon qabu waaqayyoonis dhiisee on deeme oo biyya lafaati. Dhiifama naa godhaa namoonni baay'een maaliif gara biyya lafaatti deebi'uu dhiisuu jettanii yoo gaafattan
yoonna qeesoo seexanannaan taphata kanarras matti gooftaan naana taphatu jedhanii yaadanidha. Lakki gooftaan siin taphata miti siin hojjeta. Haleluuyaa. Al tokko mee ilaala. Yoo ta'uu baatu sennee kadhata kadhanna miti. Waaqayyo akka inni gochuu danda'u መፈጸም እንደሚችል ማድረግ እንደሚችል በማመን ነው የምንጸልየው። ሃሌሉያ። አሎኒ kadhata isaaniif deebii barbaadan yeroo hundumaa waaqayyo irratti amananii osoo hin raafamin osoo hin shakkiin kadhatu. Waaqayyo amanamaadha dhaame. Sodaa malee kadhatu. Isa kadhatan immoo akka fudhatanitti kadhatu. Haleluuyaa. Isan kadhadhe fudhadheera dhaame. Bakka waaqayyoon kennuu osoo hin taane isan kadhadhe kana waaqayyo naaf godheera. Naaf ta'eera jedhanii amananii kadhatu. Waldaan waan koottaa kadhadhaa ta'eef kadhatu miti. Har'a nan kadhadhaa waanan fudhadhuun qaba. Waaqayyo abbaa koo wajjin naasa'a tarkaanfiin tarkaanfadhuun qaba. Abbaa koo wajjin naasa'a abbaan koo immoo deebii anaaf kenna. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Anaaf dhaloonni kadhannaa deebii qabu kadhatan yeroo hundumaa hin raafaman hin shakkani hin amanu jechuudha. Waaqayyo abbaa isaanii amananiitu hin kadhatu. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Sodaa malee kadhatu immoo waaqayyo irratti hirkachuun gochuu akka inni danda'u raawwachuu akka inni danda'u isa kadhatan immoo fudhachuu akka danda'an amananii kadhatu. Waan nama kolfisiisu tokko isinitti agarsiisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 13 hanga 15. Egaa amma sila isinitti meeraa Phexrosiif kadhachaa turan eenna miti? Kadhachuun isaanii sirrii. Kadhata isaanii kana evaluate gaafa gootan garuu inuma kadhatani malee gaafa deebiin kadhannaa isaanii dhufu garuu yeroo isaan bitaa galan argitu. Isa amma jenne kana minuma kadhatani malee waaqayyo akka inni deebisuu danda'u waan amanan sinitti hin fakkaatu. Dhugumas immoo sagalicha irraa kan hubattu. Phexros kana hubatee gara mana Maariyaam haadha Yohaannis Maarqos jedhamuu dhaqe. Ergii hiikame dallaa keessaa ba'uusaa ergii hubatee mana hidhaatii ba'uusaa waaqayyotu na baase. Amma of bareera. Sana booddee gara iddoo sanaa dhaqe. Jedhamuu dhaqe. Achumaan namoonni baay'een walitti qabamanii kadhachaa turan. Maal gochaa turan akkuma keenya? Hin kadhatu garuu deebiin kadhannaa isaanii akka inni yeroo sana ta'uun beekan isaan garuu kadhachuu isaanii beeku. Waaqayyoon tokko akkasi. Osoo inni namaniin iyyuu godha waaqayyo amanamaadha waan ta'eef. Garuu kan nurraa barbaachisu isa kadhanne akka fudhannetti amanuutu nurraa barbaachisa. Isan kadhadhe dhaame? Waggaa 10 irraa kadhattanii fudhadheera dhaame? Isiniif waan dheerate fakkaate kaleessi sarara waaqayyo farris boris tokkuma waaqayyoof. Waaqayyo bara keessa jira waan ta'eef kaleessi hin jiru bor hin jiru har'a keessa jiraata waaqayyo. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf baay'ee walitti qabamanii kadhachaa turan. Phexros immoo balbala kerrichaa rukunnaan amma gaa deebii kadhannaa isaaniitu balbalatti dhufe. Haleluuyaa. Deebiin kadhannaa kootii dhufeera dhaame. Ana manuu baadduyyuu waaqayyo deebii koo fidatee dhufeera dhaame. Ani shakkuyyuu waaqayyo deebii fudhatee dhufeera dhaame. Haleluuyaa. Shakkuun isinirraa eegamu waaqayyo irratti hirkachuu qabdu. Sana booddee Phexros immoo balbala kerrichaa rukunnaan intalli Roodaa jedhamtu tokko gara balbalichaa dhuftee owwaatte. Isheen Phexros ta'uu isaa sagalee isaatiin bartee waan gammaddeef utuu balbala hin baniifiin ol fiigde. Phexros balbala dura hin dhaabata jettee himte. Maal jette? Isaanas osoo of ciranii mimmaan lolaasanii yaa Rabbi yaa waaqayyo Phexros hadaraa nu jalaa hin du'in. Karaan ni ba'uun beekan isaan boritti eegu natti fakkaata. Maqaa Yesuusiin warri isin boritti eegdan har'a dhufeera. Ameen. Sanni sinnati fagoottee si qaqqabeera. Ameen. Maqaa Yesuusiin si qaqqabeera. Ameen. Sagaleen waaqayyo maal jedhe? Daani'eel kadhannaan kee gaafumatti kadhatte sana maal ta'e? Dhaga'ame deebii argate garuu intinoota loltuu Faares sanatu si jalaa qabe. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Kan warra kanaa garuu hin qabamne yeruma isaan kadhatan sana waaqayyo maal godheera? Hojii jalqabeera. Mana hidhaa keessaa lola jalqabeera. Ergamaan ba'eera Phexrosin hiikuudhaaf. Haleluuyaa. Kana amanaa dhugaan siniin jedha. Yeroo kadhattan immediate horaa mataaya. Hojii sana hojjechuuf kan ba'e ergamaan akka jiru amanaa. Hayii qabatanii kadhachaa irra taa'an ergamaan tokko hiikuuf akka inni bakka maasaa qabatee mi'a guutuu hidhatee akka inni socho'aa jiru bara. Balbalarra gaafa inni dhufee rurrukutu gaafa isheen dhudhattee isaanitti himtu amma shakkanitti ga'an edhaa dhaggeeffadhaa. Warri kana dhaga'an immoo ati maraatte fakkaata maal jedhaniin?
Immaraate fakkaatedhaan qaal baqaal bakkaat immaraatteedhaan mul'ata argaa itti se'ani fakkaata gaafan ilaalu immaraate isheedhaan jedhan isheen immoo garuu lakkiisumaa jettee falmite. Kana irratti isaan egaa'oo ergamaa isaa eeginna ta'innaa jedhan. Kun barumsa biraa keessa nu gashe waa'ee ergamaa keessa. Itti fufee maal jedha? Egaa'oo ergamaa isaa eegu ta'innaa. Jarri kun maal beeku ammas? Waan na dinqisiisutu jira asitti. Ergamaan isa eegu ergii jiraate eeguu qofaadhaa hojiin isaa hiikuu miti. Isaan hin galle malee suma isa eegu sanatu hiike. Mee kan na eegu na wajjin jira dhaame. Kan na eegu duwwaa miti dhaame. Kan na hiikus na wajjin jira dhaame. Duuyaa! Namni baay'een Waaqayyo tiksee goota anumaa hin dhabuu namana. Waaqayyo sana hiikudha seenu garuu namana. An akka nu badhutti suma Pheexroos eega jedhanii isaan amanan kadhatu maal isa godhe? Hiikuudhas. Mee inni na eegu sana hiikudha jedhame. Itti fufee inni garuu ittuma fufee balbalicha rurkute. Balbalicha yommuu banan Pheexroos arganii akka abjuu ta'an. Ammasii gadi isin dubbisaa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo hundumaa amma seenaa kana keessa turuuf miti. Keessi isaanii kadhachaa jira malee Waaqayyo akka inni godhu amma isaanii namanne agarsiisa kun. Meeqan keenya amannee kadhanne yeroo kadhanne. Waaqayyo irras isatti kadhatte akka inni godhu amanaa kadhadhu. Deebiin kadhannaa keetii balbala keerra jira. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Akka isa kadhatan sana akka fudhatani namanne turan isaan. Garuu immoo kadhanni isaanii dhagaamee deebiin isaanii maal ta'eera? Dhufeera poostaan balbalarra ga'eera. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kadhanni koo jedhame fagoon jiru jedhame dhufeera jedha. Inni sinarra kadhattan inni nunarra kadhannus akkuma kan akka ta'etti amanuu qabna. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Warri kadhata deebii qabaman yeroo hundumaa shakkii malee, raafama malee, sodaa malee Waaqayyo irratti hirkatanii kadhatu. Akka fudhatan amanuudhaan immoo kadhatu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 1 akkuma kana Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 7 isin dubbisaa. Inni dhumaa kadhannaa deebii qabuudha loonni kadhatu xumureera. Waliigaltee fi tokkummaadhaan kadhata. Maaliif maaliin? Waliigalaa tokkummaadhaan Waaqayyoon kadhata. Maqaa Kiristoos Yesuusiin kadhata. Akkuma sila isinii kaase. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti maal argina? Maatiyos 18 hanga 19 irratti yoo argine isaasuman sila dubbise immoo hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 8 9 yoo dubbistan tokkummaadhaan waa'ee Pheexroos maal godhu turani? Waliigalanii kadhatu. Waa'ee eenyu kadhachaa jiru sana? Pheexroos isa Waaqayyo ergama guddaatti kenne kanatti jalaa hidhame. Kanaaf iyyuu waliigalanii kadhannaan isaanii inni tokko Pheexroosini maal yoo hiikamu baate dhimma isaati jedhanii bituun taane maalidha kadhannaan isaanii? Waa'ee Pheexroos cichanii Waaqayyo akka inni furmaata kennu kadhatu turan. Waliigalteedhaan kadhatu turan. Isuma kana duwwaa miti anamma baay'een dheeressuun barbaanne malee hojii ergamootaa irratti yeroo hafuurri qulqulluun dhufee boqonnaa lama irratti isaan giddu buufatu. Ergamoonni hunduu hafuura tokko maal godhanii turan? Bakka tokkotti walitti qabamanii turani. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Ergama guddaa sanaaf of qopheessanii taa'anii turan walitti qabamanii hin kadhatu turani. Hafuurri Waaqayyo maal godhe isaan irratti? Akka ibiddaatti tokko isaanii irratti irra ibiddaatti isaan irra buufate. Waliigalteen tokkummaan kadhannaa keenyaaf deebiidha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Inni tokko maqaa Yesuusiin hiikamu, inni tokko immoo maqaa Yesuusiin hiikamu jedha taanaan sirrii miti. Yeroo baay'ee seexana yoo laaltan inni kun mijataaf namoonni shaakala akkasii qabdan yeroo baay'ee ani maalin godhaa hafuuraaf yookiin seexana wayii ifattanii baastu yoo ta'e namni 9-10 taanaan isiniin ba'u. Maaliif? Inni kun cal jedhi hidhami hiikamedha. Hin ta'a. Tokkummaa sana hin barbaada waliigaluu dhabu keenyas hin barbaada. Argitanii yeroo tokko taan humna dhaban yeroo nuun isa bakka nu mijataaf kadhannis akkuma kanadha. Yeroo hin kadhanna jennu fakkeenya yeroo baay'ee yoo akka yaadaattis ta'e matarroota irratti kadhachuu qabnu kana irratti kadhanna sana irratti kadhachuu. Achi kana irratti kadhanna kana irratti kadhachuu. Mee amma immoo hundumti keenya tokko dhimma dhuunfaa keenyaa kadhanna. Yeroo san hundumtuu dhimma dhuunfaa isaa Waaqayyo wajjin walii gala. Inni kun waa'ee biyyaa kadhata, inni kun waa'ee waldaa kadhata, inni sun immoo waa'ee shiroof barbaree kadhata yoo ta'e hin ta'a. Waliigalteedhaan kadhannaan kadhatamu deebii qaba.
Isa kana ergamoota irraas hin baranna, abboota amantii irraas ilaala, macaafotas qo'adhaa, yeroo hundumaa waliigalteedhaaf tokkummaadhaan kadhachuu keessa hiikamatu jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf tokkummaa yaadaa, tokkummaa yeroo jennu tokkummaa foonii. Bara kana bakka sirriidhaan godhama Waaqayyo kan hojjetu beeka. Garuu tokkummaa isin akkasitti argamtanii kadhattan tokkummaa fooniiti. Tokkummaan hafuuraas immoo akkuma kana barbaachisu. Fooniin bakka tokkotti wal arganii tokko ta'anii kadhachuu. Kana tokko ergamoota irraas kan arginu, isa ammaa irraas kan arginu. Tokkummaa yaadaa fi maali? Hafuuraa. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Naagaleera jedhame. Yeroo kadhannu immoo yeroo hundumaa maqaa Kiristoos Yesuusiin gaafa kadhannu wantoonni nun argannu kadhannu sun hundi isaanii maal ta'u? Deebii qabu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhanni koo jedhame deebii qaba jedha. Kanaaf gabaabaadhumatti har'a gaafan yaadan akka ittiin kadhannus yeroo biraafis akkasii hunattan barbaadu. Jalqaba irratti kadhanni deebii qabu hafuuraan Waaqayyotti hirkachuudhaan kadhatama jechuudha. Ofitti hirkattee kadhatta miti. Sa'aatii 24 yoon kadhadhe deebi'a, guyyaa 40 waan hin kadhadheef deebi'atteetu hin taane Waaqayyo akka inni gochuu danda'u amanuudhaan hafuuraan geggeeffamuudhaan yeroo kadhannu kadhanni keenya maal qaba? Deebii qabaata. Inni lammaffaan fedha Waaqayyoo wajjin walii galuudhaan karaa Kiristoos kadhachuudhaan galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Karaa eenyu? Karaa Kiristoos Yesuus gaafa kadhannu kadhanni keenya maal ta'a? Deebii argata. Fedha Waaqayyoo hubachuudhaan waa'ee waan kanaa fedhi Waaqayyoo maalidha? Waa'ee kadhannaan kadhachaa jiru kanaa fedhi Waaqayyoo maalidha? Waa'ee waan an karoorse kanaa fedhi Waaqayyoo maalidha? Akka sagalee Waaqayyootti fedha Waaqayyoo hubachuun gaafa kadhannu kadhanni keenya deebii qabaata. Fedha Waaqayyoon ala yoo kadhattan waggaa 10 kadhattan deebiin argatu. Akkuma namichichaa jechuudha. Yookiin milikkituma wayii isinitti agarsiisee tushtushiin mataa isinirraa kaaseetu ta'ee malee Waaqayyo isin barsiisa malee kadhanni kee sirrii miti taanaan Waaqayyo deebiin kennu. Fedha Waaqayyo wajjin walii gallee kadhachuun kadhannaa keenyaaf deebii ta'a. Ni kan biraan Waaqayyo oolchuuf gargaaruu akka danda'u beekuudhaan in oolcha, in gargaara bakka Waaqayyo na dabarsuu danda'a. Waaqayyo humna naaf ta'uu danda'a isa jedhu amantii akkasiirra dhaabannee gaafa kadhannu inni sun furmaata kenna. Garaa walaallammiitiin garaa shakkiitiin osoo hin taane Waaqayyo hin fayyisa. Waaqayyo hin hiika. Waaqayyo hin jijjiira. Waaqayyo nu wajjin jira. Isa kana anis ofirratti argeera jireenya keenya irrattis. Waaqayyo nu ceesisa, hin ceena. Waaqayyo nu milkeessa, hin milkoofna. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gochuu akka danda'u, gargaaruu akka danda'u isa kana amanuudhaan gaafa kadhannu kadhanni keenya deebiinsaa in argama. Inni kan biraan osoo hin raafamiin kadhachuu isa jedhuun kaase osoo hin raafamiin. Har'an ta'a borin ta'u, har'an dhufaa borin dhufu osoo hin taane in ta'a. Hin raawwatama. Waaqayyo hin godha. Isa jedhu amanuudhaan kadhachuu, sodaa malee, shakkii malee kadhachuu. Ni kan biraan waliigaltee fi tokkummaadhaan maqaa Kiristoosiin kadhachuu. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u.